Maal isin jee teekstii hiyyaa telegiraam. Abibti na tukun guyyaa sadii ma furguutu anna kaatee turte isiisan gaddeeffadha jedheetiin mana tuski dhaqee bar. Masha Allah wallahi durbuma bakka mana akkootii galte wayii fakkaate. Maal inshallah durbuma qabdu jechuudha moo durba maal jetteetiin afaan maal sitti daara abibti. Okay hin jira. Ani keessa hin jiru dubbii tana keessa annan naqin. Abibti atillee na raggatu eegalte ijoollee teessanii waliin na raggatu eegalte arrabni ka ijoollee teessanii tuna gayaatiin na raggatu eegalte ashmuriidhaan ijoollee teessan gargaartee. Eenyu baante anaa miti anaaf jecha kan anaaf jecha Abibti isiin na raggataarti ijoollee isaanii irra gortee. eenyu isiin Haadha seenaati kaa. haadha seenaa si raggatu eegaltee Argitu waan isiin jettu durbuma silaa jette bar. laa ilaaha illallah sitti nambisne garuu ani keessa hin jiru. Ay jechuun kan qabata. Ilallaare doktora si geessu booda cheeggoona. Hin jira bar bakki itti ilaalaman. Abibti gaafa heerumu laala rakkoon qabu dhisi gaafa heerumu laala anaaf inni walii galee. Gaafa heerumti jaarsi kee ilaalu anammaa jechuun afaan guuttadhe jechuuf hin jedhe maali? Gaafa heerumnu rakkoo hin qabu. Akka malee doktora fidaa lubbuu akkam jirta maal jechuu barbaadeeti. Sila geemii haadha seenaa kana maal jedhaa jirtan qo'i innaan ta'e. Dhaggeeffadhu wanta siima asliin akka jedhe. Ani dubbii haadha geemii haadha seenaa keessa hin jiru Oromoo asti waan beeku qabdan. Maali siitu ani proofaayilaan tolchisiisee ati kagaalitti fide. Asli yoo moomte haadha baay'ee irraa gadi buujee jira. Habibti moyattiin ni mooti beekta moyattiin akka moota akkana shakku jira. Kaleessuma maal jettee ani nee shinfatan falligum jettee tikdisiin na moyannaan guyyaa sadii boolla hin irraa bada. Ammallee ankooyinii kuma kudhan qabsiise. Ma eenyu waliin? Intaloo waliin bisiisima haadha seenaatiin moo'eelee kuma kudhan qabsiise. Wallahi. Osoo katti fiddeen hanqatiin kuma kudhan qabsiiste? Kuma kudhan qabsiise. Simmoo fuudhaan kaanee akkan immoo akkan immoo amne waan beeku. Maal qopheessiteef qoy maal qopheessiteef museenaadhaaf? Habibti giiftarri jimmaa asirra hin jiru. Akka jimmaatti giiftara hin qabdu. Rabumatu nu salphise maal haa goonu jettame ati. Anaaf sitti mari'ata. Arsii mari'anna. Dhaggeeffadhu. Damuu miciyyoon sababa micoo sanni beekti sababa keetitu gizee lama walallee jira micoo sanni afaan dheeratti. Museenaa micoon yoo afaan dheeratti ansiin qarqaaraan jeen karaa amaariffaatiin. Kana qofa irratti walii gallanaaf museenaan. Ay amaariffaan biraayyuu rakkoon hin jiru rakkoon giiftii yoo taate malee. Amaariffi rakkoon hin jiru. Isiin haati seenaa maal jettee beektaa? Walitti kaana afaan beeknu walirraa intini jenna rakkoon qabu. Garuu wal mari'achaa jira miiqoo eeguutu akka piliizanaaf. Isiin maal jettee beektaa? Guyyaa san kootta agarsiira taaptabiif koppiliin kinaa godha malee Oromoon takkanarraa haftu hin jirtu jetteesi. Eenyu jaa? Isitu jedha. Wayi akkuma haadha firoodhaa makiina diimtuu takkaaf simo'anii galanii jedhaanii jira. Ani maal jettaa? Wayne dhugaa. Muhamee galanii. Doktor Bar profaayila reesii godhannaa maaltu deemaa jira jeen beektinna. Geemiin qaba. Qaallitti dura na godhate ani ni taphadha ittiin sammuu an keessa jiru. Sodaattee hafti naan jettii fi bara. Egaa sodaattee hafti naan jedha haadha faaxeetiin jeen dubbii tana keessatti kan hedduu deemu jiru. Haati faaxee maal qopheessite jennaan ani hin beeku jeen ati maal qopheessite sila jechuun isii biratti illee walii galuu baannus yaa waan qopheessite ni jira. Marqa qopheesse kaa. Yaa biyya maali wala qopheessite. Kuno tokkummaa mucaa. Marqaan qopheessite. Maal jechuun marqaan deesiitti maal qopheessite ati? Ankarin jom marqaan qopheessii keetu. Angeemii museenaa qabaachuu Guyyaa sana biitti takka aslii lama reedii sadii mubaarakii afurii fatiyaa shani namoonni hundi waan nyaata galaa miti. So much kabajamaa nama. Annam tokko natti hin dhufiina bahararra deemee taphataaraan fagoo ta'e akka isin na laaltan fedha. Maal ati marqaa godhu Manatti natti hin dhufiina. Marqa godhu deemee abiksimaa guyyaa san namni dhufe maan nyaatee gala. Laalala nam tokko baharan deemaa seenaan kun hafuu qabdi jechuun wanta kanaa dhiisaa. Maal nyaata gote yoo moomte yoo. Anu sanuma shakkaa jira bara akka fatii hanga fageemii isiidha hoolaa doolara 500 300 bittee qalteeti doolara 400 bicha argatte 100 takkitti bicha tirfii buufadhe. Wayi ka'ee miliquu guyyaa nu jala ga'e bakka jijjiirradhe bilookisi jalaa godhu laata. Kan baakootiin. Haadhati gaafa geemii taphatan jechuun re'ee qalanii siyaamanii. Haadhuuban girmichaa isaanii dandeessu haadha faaxee.
Hai nana geeffadhu ani gaafa Abduu Seedha huna warri miidiyaatu dhagee jira. Abduu See nyaadhu inni kan hin dadhabee argite nyaata qopheessee alatti namni hundinuu geeyyi mo'amnaan nyaata jira tarkaanfatanii dabarre. Habibti wannoodha Abduu Seen barre leenga dammaa kolfaa taphatee barka kuma dhibba lama. Amma duraa sana nagarree laayif irratti ara nyaadhu. Amma duraa sun miira hamaan eeggamaa ture barka leengaddaa sun ammoo bare rakkoon qabu kaleessa fadha waan ta'eef noormaaliidha. Amma haati seenaatiif Abduu Seen garagara. Haadha seenaa namni irraa hafu hin jiru akkuma kiyyattuu jechuudha. Namnummaan haadha seenaa irraa hafu hin jiru. Nin mooyatti abadan naaman. Haati seenaa hin moo'atti. Dhaggeeffadhu amma maal jettati maal qopheessiteef silaa miskiintiitti dhaabar. Wallaahi maal qopheessite. Habibti akka udduun na dhukkubdutti bulii 10 tana taa'ee shakkaladhuudhe qurxummii 15,000 takka fuudhee dhufa. Nura gaxaniyaa intaliyoo ifiitti seensitan jaanii nu dhiisanii. Ani keessa hin jiru yaa Oromoo maqaa Bitti akka deengadda Ramzaati ilaali deengadda Ramzaan mo'atamee innaan wayi dhaqeetiin amshir jedhee mo'aa takka jedhee lip gasti isaallee ol hin seenne lip jedha bitti lip gaafa naaf illee lip. Nara gaxanii baraan guyyaa Ramzaa jechuun ani hirmaadheen ture hanqal danda'u. Amma ishi maal haa goonu mee na bilaaban maal haa goonu. Guys yoo moomtee alafaatuma galabbata aannan tuqina ani dadhabeen jira amma fa galabbata Habibti maaliif na galabbatan inshaallah. Yaa si itti galche jaanii ture. Yoo ati leencan qopheessine si ragatan. Habibti kalloollee mucaan hin omaan taate. Guys akkam jettan isin namni dhibbi jahaat jirtan kun akkam haa goonu. Haata godhu moo hadiisu sirees booda mana goona. Hamariyan yoo haadha qilleensaan tolii Maati maal jetta intala ganda ta'eetii kanarraa. Geemii qabachuu museenaa kun haadha faaxa sirraan dhagee amma kun si biratti bar. Amma hin dhagee wallaahi. Ani bar porofaayilii godhattee achumaan badde online irraa. Kootuuti namatti himadhu namni quba sin qabu jedhee ni baraan nammatu waamee iyyuu haadha. Yoo bitti qabdi sirra guyyaa meeqaaf? 17. Kudha torba harri meeqa? Harri ja'a moo torba? Guyyaa 10 hafe jechuudha. Guyyaa 10 tafe. Guyyaa 9. Amarrellee guyyaa qabdi. Geemiin qaba jedhi malee museen ati lafa dhaqxetti geemiin qaba narraa nafinaa uui qabii ganda lakkisee malee ati. bakka qabaa ganna dhiisaa amma maal yaree. Habibti gaafa maakii fi isaan taphatee girgiraa'ee uummanni porofaayilii isaanii hunda ta'e si namnummaan tokkichi porofaayilii si kaa'ate hin jiru akkam. An jechuun dhufeerraan dubbanne gaa. Habibti aanuma kiyyooma maal jedha seeta gaafa 10 yookaan 12 irraa porofaayilii kaadha miskiintitti tana hidhee itti yaadu jira namnummaa tokko porofaayilii kaatullee hin argine rakkanne. Jaarsummaan kellee porofaayilii sin kaanne bar. Jaarsi an akka nama kamiitu an keessa hin jiru barreeffama isaa booda screenshot godhee si ergaa gaafa suuraa arguun an keessa hin jiru maaltu geemii taphadhu siin jedhee. Habibti taphadhu wallahi Oromoon si faana jirti. Isiin namittiin yoo ta'e amma laal beektaa yoon faatillee guyyaa sanii naftu amma asliidha jennaan miira keessa galan jaartii asliiti jennaan. Maa akkas jettaniitti himtan silaa bar rakkoon sani. Maal isa poostii godhan jirtu adargan jiranii. An jaartii asliiti jennaan amma beektaa yoon faatillee namni hundinuu yoo akkanatti itti qophaa'e. Gaafas beektaa yoon faatillee yoon himaa nyaallee gastii irra argaman jette. Garuu gastii irratti argamu osoo hin taane siisteema yoo beekanii jedhanii. Warreen bira jiru kunis amma dhagee irra caalaan kun jechuudha. Dhibbarfan kun ammuma dhageessanii lamuu jalaa nafinaa guyyaa isaa lakkoowwadhaa abaaboo sol darbadhaa gocaas lootuu. Habibi diqqaa guddaa si waliin jira amshir faaxee mana madaamillee si waliin jirti warri giiftii bituu danda'u. Kadiji atillee makiina diimtuu qopheessi 17tti 17 jechuudha gaafa guyyaa 17 galgala sa'aatii 4 irratti jechuudha. Porofaayilii godhadhaa guys. Sa'aatii maa akka Itoophiyaa akka biyya Arabaatti akka Awurooppaa Ameerikaa akka Kanaadaa waan akkanaa. Porofaayilii irra jira barnaan hojjedha irratti. Kanaadaa gaafa Kanaadaa meeqa akka ta'e hin beekan. Kanaadaa hin beekan. Ameerikaadhaa garuu ganama sa'a 3. Nuti warra Suudii warra Dubaay qofatti muu dandeenya gaa sa'aatii 4 Itoophiyaa jechuun 11 Dubaay. Afur Itoophiyaa jennaan walii gala kaa namni hunduu hin beeka halkan keessa. Qoy. Tilmaamuu danda'a. Guys, family yang hundi keessanuu profile godhamee baxaabbataa fi family kosh
warri jettan hundi Isinta dhaabbadha. Maaliif jennaan haati seenaa takkaallee waa isin hin jettee hin beektu takkaallee waa isin gaafattee hin beektu. Sanuyyuu nafsama biraallee osoo ta'e homaa rakkoon qabu amaraan akka hin moo'atamne wama qabdan hin bira dhaabbadha. Hin mul'atu kaa profailiin kaadhallee. Of duubaan kaawallee mul'atu. Ijoollee warra siis piroofaayilii godhadhaa jajjabeessaa viidiyoo Walceelaatan inshallah rabbi keerii haa godhu. Umuseen agaruu namni sirraa na fudhu gaa'oodhuma miqqanyummaadhuma wayyoodhuma gaaruma rabbuma wal didee jiraate ta'e malee namni badaa sirraa nafu. hin beekne Anuu wallaahi. kana dadhee bara amma saanuu Kolfaartii bar ammaas jalaa isiinuu as dhufteeti. As dhuftee kolfaartii bar. Maal ture isaa maqaan see? Gaafa taphattu mooda asaan sirka sin badin ijoollee tokko tokko irra caalaa irra caalaa callisanii taa'uudhuma wayyee. Ijoollee Yoo maqaa sun filachuun qaba malee. yeroo geemii eegale waan kaaba dakka waan sammuu kaleessa immaa akkisiin godhattu ananaa aarseeyyuu hin wanna jetti hin dhaadatti. Guyyaan torbaarra. Guyyaa 10tu siyaasa. guyyaa 10 qabdu jechuudha gara. Wallaahi isiin namooyannaani tiktokii irraa badaa. Siyaasa sun sodaachisa isinis sodaachisuu qabda kana. Namicha qabdi namicha tokko qabdi. Ati mooti akkaawuntii kun guba jedhe. Namicha tokko qabdi. Umuseenaan barrakkoon isii barsiisa. Maa gaditti yaanaan Oromoon. Anuuyyuu maal jedheen seetaree Dr. Asliin ijateenna waan ta'eef haati manaa isaa akkasuma ijateenna isarra qaldii hin beeknu. Akka isin yoon himaa nyaa ilaaltan ilaalla Dr. Aslii jedhee. Ara bannaatis yoon himaa nyaaf Dr. Aslii isa walitti. Isaan qaama feemasiin isaanii guddaan akkasi qabar. Akkasitti ilaallan walii gala jedhee. Sirriidha yaadichi bar. Jarri jabaadha jedhu oonu biratti jabaallee hin taane. Haara sun geemii beellamaa yoo qabatee namni isa taphachiisu hin jiru maal taatee? Eegaa isaaniif jabaadha. Kan afaan banumaaf isa laalan malee nam tokko bar. Eegaa jabaa isaanii damma sana argite. Akkas jedheen ani ammallee soddaa warra mootiiti jedhee. Yaa waan gaarii jetteeni umuseenaa dubbadhu ati laayif sesseedi. Haati manaa isaa obboleetti abiyyiiti jedheen ani. Nan qaanyee. Haadha faatee adeemnu. Kai bakka sa'aatiin jaha bar hin ta'a garuu ammoo deemne. Maaliif hin taane halkan bareedaa bikkisuun hin deemu. Ifaan ni jira. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasul ifaan ni jira maal jechuu takkaa bikka ifaan hin jirre si geessee beeka akkamitti akka kana itti adafaa ta'e. Abiddi bakka ifaan hin jirre si geessee beekaa jettaati guyyaa hunda achi gad na baaftee gurra aslii na nyaachisaatiin biizaadha jettee. Yaa haadha seenaa waa oduu sitti mee rabbii jedhi adaa oduu tana akkamitti sitti nimne dhageeffadhu. Booda haasoof naannoo isaanitti ga'e galgalan dhufa. Abiddi dhaga'i rabbii jedhi si dhaga'i wallaahi hin dagadde si bilbilee sitti himadhee dhageeffadhu. Deenga dagaafa bara. Musurraadha. Qoy gaafa bara haaraa. Haasoo tu dhiisi kanuma haasoo alti dhiisi mee dubbadhu mee. Gaafa bara haarawaa. Gadi baanaa beenan jedheen barri haarayaa gadi baaneetiin shati jennee deebinaa beenan jedheen akka jettee asii kaanee waliin deemne. Gizee asii kaaneetiin deemnee bakka waa tokko sansan jennu. Achi guute bakka kaanii guute asiin seenamu warra dura torban dura beellamate malee jedhan nu ari'aan reediin faatilee nu waliin jiran. Achi kaanee bakka biraa dhanne. Kaameraa qopheeffadhu naan jette kaameraa maali viidiyoo kaafta kaameraa qopheeffadhu. Yaa haadha seenaati yaa sibiila kanatti ka ifaan keessaan ifadhan san maaltu achi keessa hidhannaan fooqii achirraan gaddaa qotanii bar naan jette. Beekaa hin akkasii. Kaameraatti qabee akkanumatti taa'ee eege kaa mee haa ifu. Tabalashaa ta'uun oolu. Isitti Dhageeffadhu sibiila wanti jiranii beektaa akka Duubaay Burji Khaliifaa akka Duubaay takkaa jira xiqqoo takka biyya tana jechuudha. Akkuma jechuun istaayilii sanii ni jira. Achi keessa takka lama sadii jeeti achi keessa riccitii inni haadha baatee mobaayila qofa. Mobaayila qopheeffadhu mobaayilatti akkana qabee Waan deemta dhufaadha akkasitti ilaalu feetan. Ifuu jennaan ifaan ifuu dide. Tabalashaadhaan jeen. Amma achi kaane tajaajilte amma waan beelofteerti isiin beeki takaleessaa waan nyaanne anis beeki. Walla billee. Finyoon.